Nagaa faraarri waaqayyo bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu. Mee viidiyoo kana nama hundumaaf sheer gochuutiin keessumaa obboloota koo amantii musliimaa hordofan biraan naaf qaqqabsiisaa obboloonni. Yeroo hundaa gaafachuu qofa osoo hin taane mee deebisuufis yoo dandeessaniif yaala. Gaaffii ani amma isin gaafachuuf jedhu quraanni keenya waaqarraa gad bu'ee jettani. Quraanni waaqarraa gad bu'ee kitaabni waaqarraa gad bu'e illee hin jiru garuu waaqarraa gad bu'ee kitaaba guutuudha rabbitu eegumsa godhaafi jettani. Mee rabbii eegumsa godhaafi jettan kana mee asirratti nuu deebisaame kana waan kana jechuudha. Maal jedhaa kunoo hadiisni kuni Musnad Ahmed kan jedhu kun jechuudhaan umartuu naareet godhe akkas jedha nin dubbisame. Allah, may he be glorified and exalted. Allahn ola qabamu erga jedhe booddee maal jedha? Sent Muhammad with the truth. Muhammadin dhugaa waliin erge. And he sent down with him the book. Isa waliinis kitaaba erge. One of the things that were revealed to him was the verse of stoning. Isa wajjin kitaaba sana wajjin kan ergame ayata dhagaatiin rukutuuti. Ni galee? Ayata dhagaatiin rukutu. Verse of stoning. Dhagaatiin rukutu. Dhagaatiin rukutanii ajjeesuu jechuudha. Ni galee? So, itti fufee maal jedha? The messenger of Allah stoned adulterers. Kanaafiyyuu raajiin rabbii kuni warra ejjitoota yookiin warra sagaagaltoota dhagaatiin isaan rukute. And we stoned them after him. Sana booda nunis isa booddeedhaan dhagaatiin isa rukunnee jiran. Waaqayyo isinii fadhiisu jiran. Yesus garuu dhagaatiin rukunnu ennaan waan ni jedhe hin yaadanna waan ta'eef jechuudha. Ani kan hin jedhu kitaabni kun eessa jirame? Kitaabni Muhammad irratti waa'ee dhagaatiin rukutuu kun eessa jira jedhan. Rabbitu eega jettaniimi kitaaba kana eessa jirame kitaabni kun? Mee fidaa? Quraana keessa jira waan dhagaatiin rukutu. Sababni isaa akkamitti akkas gaafa jechuu dandeessinaan jechuu dandeessu wanti ani jedhee fi sababni isaa kunoo maal jedha Sunaanii bin Majaa 1944 irratti immoo dhaggeeffadhaaga. Sunaanii bin Majaa 1944 irratti akkas jedha. Kun ammoo Aishaatiin naareet ta'e the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed. Innaa ayaanni dhagaatiin rukutuu fi akkasuma immoo nama guddaa harma hoosisuu yeroo kudhan mul'ifamee ture jette. And the paper was with me under my pillow. Barcuma koo jala ture, boraatii koo jala ture, waraqanni irratti barreeffameedha. When the messenger of Allah died, yeroo ergamaan rabbii kun du'ani, we were preoccupied with his days. Nuti du'a isaa wajjiniin du'a isaa qabamnee turre. And a tame sheep came in and ate it. So kanaafiyyuu hoolaan leenjifamte tokko ol seenteeti isa nyaattee jira. Maali Allahan hin irraanfate eeguu gaafa kana? Mee eessa jira? Mee fidaa kitaabni stoning jedhu kun jechuudha. Sababni kuni ayaata tokkoon akkasittiin bu'ee jedhani. Kana booddee quraanni yeroo walitti qabame dhaggeeffadhaa. Jaran dhaggeeffadhaame Sahih al-Bukhari irratti 4986 irratti guutuu isaa dubbisuuf miti garuu Zayd maal jedha isinitti fakkaata. So I started. Akka mishinii quraana walitti qabu erga fudhateen booddee Zayd akkas jedha. So I started looking for the Quran. Innaa quraana barbaaduuf nan jalqabee jedha Zayd. And collecting it from innaa isa kana walitti qabuuf jedha. From what was written on palm stalks, thin white stones, and also from the men who knew it by heart. Dhaggeeffadha. Muka meexxii irratti akkasuma immoo dhagaa haphii adii ta'e irratti akkasuma immoo yaada isaanii keessatti namoota beekan irraa walitti qabuun jalqabee jedha. So kanaafiyyuu quraanni kun akkasittiin jechuu kan walitti qabame. Eessarraati
dhagaa irraa muka irraa yaada namaallee dabalatee jechuudha. Kun immoo yoomi erga Muhammad du'ee booddee erga Muhammad du'ee booddee hin jiru yeroo sana even akkasitti walitti qabaa jedhee yoo ajajan kennine idduma kana yoo dubbistan kunoo gara olii kanatti yoo dubbistan maal kan jedhu argatu. Then I said to Abu Bakr, how will you do something which Allah's messenger did not do? Now, Abu Bakr replied, by Allah, it is a good project. So, kanafiyyuu wanta raajiin rabbii hojjedhaa hin jenne akkamitti hojjenna jennaan kuni projektii gaariidha jedhanii mari'ataniiti malee Muhammad iyyuu durseeti barreessan jenneen. Inni garee amma gaaffiin koo kana miti. Innaa akka quraanni walitti qabama ciccitaa jechoota garagaraa ta'eef yaada namaa keessallee kan barreeffame akka ta'e hadiisni kun nu ibsa. Garuu eessa jira kitaabni waa'ee dhagaatiin rukutuu kun deebisa.